सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि खनरन बिस नीमात वांतितु कलमni barreesse cirracha lagaatiin yoo lakkaawaa oolte waan barra caalaa fayyaati badhaase rabbii kana shakkara ammas deddeebise rabbii kana shakkara ammas deddeebise. Ergaan kana jedhee xiqqoo waa dubbadhaa waa'ee hiidiinirraan gurra isin buufadhaa dhaamsa xiqqaa kanaa qalbii furadhaa warreen as dhuftanii kan dhiiraa kan dhalaa warreen as dhuftanii kan dhiiraa kan dhalaa. Yaa madda raashii yaa garee hawwanii baree garabbii fi isiniin asgee diinin keenya huni ammallee gabaaddu of duuban laalinii quwwaasi kaafannuu rabbiin dandayaan quwwaasi kaafannuu rabbiin dandayaan. Fakkaattii wal keessaa yaa madda raashii barumsi ammallee addunyaa malee bilaashii kuna wacaraa argannee ammallee addunyaa irratti boru mindaa argataa akiraa bal'aanii. Yoo isin hin fallaan taasisamin fallaa isin irraa dhaallaa haalaa fi amala gaariidhaan tophataa hin baralii galaa akkaan kun dhaallee ilmaan keessa jala hattuu dhiibsatuu dukkana wallaalaa hattuu dhiibsatuu dukkana wallaalaa. Sheekan baay'ee qabnaa kan rabbiin nuuf kenne qabaachuun gahaa miti yoo irraa baranne gaafa jala buunee waa irraa baranne qabaa gaafii baay'ee nuuf boruuf malee. Allah orkaayene kootuutii baradu osoo yeroo finne kootuutii baradu osoo yeroo finne. Diinirraa barataa akkaataa jireenyaa haalli warra durii siiftaa fakkeenyaa isaanirraa barraa akkaataa jireenyaa fakkii baranaa maaf isna jette yoo diiniin hin jirre jirutti ammeenya yoo diiniin hin jirre jirutti ammeenya. Yaa ummata keenya gargaariin diinii kibba qaraa kuni isiniin. Sheekni keenya kun jannata jazaanii rabbiin siifaa kennu isa dandayaani rabbi siifaa kennu isa dandayaani. Alhamdulillah kunoo gammannee gammachuu akkana yoon takka argannee carraa ajaa'ibaa bar rabbiin nuuf kenne alhamdulillah ammas deddeebifne alhamdulillah ammas deddeebifne dubbii hootu muree kana. Assalamualaikum warahmatullahi